Jirtu maatii keenya nagaa isiniif haa ta'u akka jirtanitti kan biyya keessas biyya ambaas jirtan ta'e nageenyi keenya isin haa qaqqabu isiniin jechuu jaalanna. Akkam jirtu fayyuma keessanii nuti nagaadha galata Rabbii. Egaa har'as deebi'ee dhufee jira. Har'as waan bareedaa waan itti gammaddan bakka waan isin barbaadan isiniif illee ofna yeroo hundumaa. Egaa akkuma fee keessanii isinii go'aa jirra wanna isin nu gaafattan koomentii akkasuma gara keessaatiin illee nu gaafattan isiniif illee dhufaa jirra jechuudha. Dhiifama naa godhaa to'i utaaloo yookiin qofaan na qabe afaaniin bitama funyaaniin naasofsiiseera waan ta'eef ina uffalchaa isiniin jechuu barbaadetanii. Egaa har'amoo bal'atu maal fiddee jechuun keessan egaa hin oolu akkuma argitanii sa'a kana yeroo darbe baatii tokko akkas ta'ee hin beeku ani isinii waraabeen ture akkuma alee yeroo san alee kan baatii torbee lama akkas na fakkaate. Egaa sa'aan kun sababbiin gizee san hin gurguramne jechuudha. Sababbiin gurgura hafee fi akkuma isiniin jedhe warri sa'a kanaa haala nageenyatirraa kan ka'e sodaataniiti achi deemuu barbaadanii gara biraatirraa sallaa galuu barbaadan jechuudha. Kanaaf xiqqoo achitti nageenya sodaachisanii jechuudha abbaayii. Kanaaf achi fe'ee fiduu asallaarratti immoo nyaanni baay'ee guddiidha hin danda'u gurguradhee tan asitti mana ijoollee tiyyaa bitaa kan jedhu yaada kana kaasanii tagaa ol mari'atanii haadha manaa waliin hin gurguranna jiranii jechuudha. Yeroo darbe nutti himamni viidiyoo akkuma beekamu nu tanneetii miti fagoos miti jechuudha. Saguree olii warri beektan beektu inna kanaaf saguree olii osoo jedhu xiyyoo magaalaa keessaa jechuudha. Egaa viidiyoo isaantu waraabee nutti ergee viidiyichi xiqqoo seeraan waraabamneen jallate. Egaa kanaaf minnoo jijjisaa maa jijjigaa fiiddaree jijjigaa koo eessa qofiitti. Kanaaf iyyuu gaana uffalchaa mucaa kenna ofe viidiyoo na gargaaroodha. Wayye. Kanaaf egaa yeroo isaanii xiqqoo nageenya mooyyuu jidduun dhaabanii jennaan xiqqoo injirtii miiree gizee tokko nagaa taate gizee tokko immoo inoo itti gizee tokko hin qorrite akkuma gabaatii jechuudha ka. Gabaan gaafa hunda itee namarraan gurguramu. Kazaa kanaaf jedhaniiti isaan gizee san dhiisanii jennaan immoo ijoollee tiyya jalaan gurguru jedhee dhiisee hin gurguru jedhee dhiisee amma mooyyuu nageenyi xiqqoo ulfaatee akka malee ta'ee. Egaa inni hojii keessa xiqqoo jira na fakkaate kanaaf boota gadiisee gara magaalaa galuufi yeroo isaan naan inni isee yaada jijjiire silaa namni bitu immoo obboleettiin keenya tokko nan bita ayyottee baay'ee tokko jaalatte ishii isaa anuyyuu baay'ee tokko na jechuudha akka yeroo isaan argitaniimi itti tufaa garuu mucha isaa sirriitti isaan danda'e hin deemuun jechuudha. Ammaalee biyyaas yookiin baatii lama ji'a lamaa guutee natti fakkaatu. Egaa jabbii yeroo aleessan torbee tokkoof hooti malee sanirraan hin ootu jabbiin jechuudha. Horii faranjii jabbiin hin ootu aannan baasanii torbee tokko yoo guutataniin booda ishiinuu hin nyaatti jechuudha. Innaa kanaafi egaa amma xiqqoo baay'ee natti ulfaatee gurgura'ee tamaa ka'aa jedhee na gurguraa nuun jedhe yeroo mucaa kiyyaallee na rabbashaa jira waan ta'eef kanaaf egaa nolachuu qixxumaa sugnaa jechuudha. Kanaaf iyyuu egaa warroonni bitachuu barbaadda warri fi'a qabdanii koottaa ni jira haruma galchitanii haruma ilmattan jechuudha. Warri faranjiin immoo akkuma armaan dura isiniin jedhe aga deebi'ee alutti torbee lama yookiin abbaa yoo aabe malee hin aabbatu torbee lama tokko amma torbee lama tokko baatii tokko aabanii garuu wariin ofiin aabbatu abbumatu jabbii garaa keessa sanii yaadee aaba jechuudha. Inna gatiinis baay'ee bareedaa kanaafiyyuu koottayi gatiin isaa akkuma isiniin jedhe dura dubbadheen ture jechuudha. Egaa gatiin irra caalasaa namni walitti kalaa'ee garaa olii laafaa
naalaalii sunis hin jirti waan ta'eef akka nuti zim jennee yuutuub irratti amma agana nuun jedhaniif nuti dubbannuu fi kan itti gurguramu garagara. Yeroo hundaa nan dubbadha. Warii bichaas miti. Laftis mannisii jechuudha. Kanaafiyyuu warroonni barbaadan heloo jedhaa baay'ee keessan immoo lakkoofsa yeroo hundaa lakkoofsa nuu maxxansii lakkoofsa gizee hundaa nan maxxansa jechuudha. Lakkoofsa gizee hundaa nan maxxansa in argitanii isin baay'ee keessanii yookiin immoo na tokko gadiisa nama mana guyyaa darbe gadiisa suni asallaa eessaa jettan baay'ee yeroo asallaa jedhee gubbaarratti tsaafee jira jechuudha.